حشرة فاتحة جرا حشرة حشري بكت نجلا دابو من كابو ماما ماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا channel SM YouTube baga nagaan dhuftan akkuma argitan akka malee dhaammoota arra ganamaan amma sa'a sagalii fi cinaadha ganamarraa beetiin gamee istoora ummata keenyaa jechuun magaalaan nuti jirru kana keessa jiru kanii fi nu ummanni Oromoo tahii ummanni biraallee sababa biraatillee waan barbaadan hunda irraa harkatan isin garsiisa akkasii arra mee istooruma kana isin daawwachiisa yeetiin dhufe malee wallahi azoosan hin ta'in silaa qabbaratan keessa namni bakka ciisu jiru lafaa koo hin jiru beeyta akka malee la qabbanti nama murtii akka dhaammocha keessa jechuudha namnummaan fi gabbuu hin jiru. Akkasi game nafana turaan isinin jab video kana daawwadha hanga dhumaatti achumaan game video das like godhuudhaan subscribe godhuudhaan channel kana akka guddistan abdiin qaba inshallah sanihu jajjabaadha. Stooriinis maqaan Oromiyaa General Grocery Store ja mega nafana turaadha keessan isin garsiisan. She's gonna be here any moment and I'll just keep waiting, patiently keep waiting. She'll come I'm hoping ayaga daawwattoota kiyya haadha manaa hayyama gaafadheetiin akkas waa waraabni gandaa jee gaafadhe waraabni rakkoon qabu naan jette inshallah meeshaa tan akka isaan gurguran isiniin garsiisa na faana turaa. uffata aadaa ni gurgurta anu ni gurgurta seena bar anu ni gurgurta qoon qabu uffata aadaa uffata aadaatis grocery store qofaa miti uffata aadaatis meeshaa aadaatis ni gurgurti unula boorsaa harkaa kan shamarran ittiin fayyadamuu danda'an alaabaa Oromoo qaba. Alaabaadhaas yoo kan bitachuu feetan taatan ni jirti. Tana bassoodha. Ni bassoodha akkuma laaltanii gartanitti hidhaan takka meeqa abo bassoon tu hidhaan takka meeqa takka 15 no akkuma gartan takkittiin tun 14.99 dha 15 uma tisaawamti bassoo bareedduudha jechuudha. Mika kunillee ni jira gosa hedduutti jira dhuftanii ilaallachuu dandeessan jechuudha. Aboo biyya hundaa jira kasi asitti noo kuna ambo bishaan ambo kan biyya hundaa jira la waan feetu hunda harkachuu dandeessaa jechuudha. Kana dhufte waan bareedaadha. Akkasumas daawwattoota keenya meeshaa hedduutu jira. Juuza kan garaagaraa hundaa jira gosa hedduutti jira. Ammoo meeshuma tan gara keenya karaa biyya afaarraa dhuftuun isin garsiisa taanuma bakka hunda ni argamte rakkoon qabu. Tunimaa xaafiidha. Xaafiin gosa hedduutti jirti. Wallahi wanta beekne garuu ni gaafadha. Wallahi beekno waan akkan ganata nama maqaan beeku. Tunimaa suuqee baala bunaatirraa bahu waan hedduu jira. Uno حشرة فاتحة جرا
hashara jira. Hasharri bakka itti nu jalaa dhabamu hin qabu. Bakka hunda jira. Kuna siiniilee jabanaas alaabaa Oromoo qabu jira. Akkasuma meeshaan biraatis tuulaadha. Barbareelee gosa gosaa jira. Barbareen gosa gosaa hundaa jira. Ammallee mixmixaanis ni jirti. Tun amma paawundii takka asitti waan paawundii saabaniif jechuudha. Kiiloo gadi amma tun. Tun immoo dokka yookaan shiroo jaamti ni jirti. Tunis inni biraa akkasuma tuulaadha. Tan biraatis biyyirra turomte fakkaatti waan taate waan beekne. Tunis besoodha. Tun immoo bullaadha. Tun immoo ugalee uummata biyya Naayijeeriyaa yookaan immoo uummata Keeniyaa fa'aadha fayyadamu. Tun immoo waan taate hin beekan. Maqaan qabdu tana waan taate hin beekani. Tun immoo garbuudha. Garbuu paawundii lama. Atarri shumootis ni jira. Shubaa kan garbuutirraa tolfame. Jaama gosuma shurbaati. Atarrinis gosa gosaati jira. Meeqaan gaafadha hojjetan. Haboo qinceen tun meeqa? $20. Bareedaadha. Ni garsiisnaa hunda. Ni garsiisnaa. Kunillee akkuma gartan hulbata. Koriander. Hawaajiin akka jiru ni jira. Baaqalaadha. Shumburaa. Qoonxal. Barbaree. Firii kororimaati. Waa hedduu jira. Kana namni beeku jalatti mee nuuf barreessaa isiniin jira. Maqaa osoo laalla duratti yoo beektan ofii teessanii yoo beektan jalatti. Kun maa qonxara jedhamu maa? Qonxara jedhamu beeknu wallaahi. Maqaa jalammee barreessaa waan taatan beeknu waan kana. Qonxara fakkaatti garuu qonxaree miti. Adiidha. Uffata firii callaa jira. Akkasuma deemas orgaanika jira. Pure honey. So like keessa laaluu dandeessanii. Isa jira. Innis buna firii callaadha. Akkasuma deemee gosa biraattis ni jira jechuudha. Kun laaqa fakkaata garuu kuni orgaanika. Barreeda hunda jira. Tana maali dheebutuun maali. Sukkaara. Akkasii gaafa wanni bitachuu feetan hedduutu jira. Kottaa bitadha. Stoora kana. Meeshaa aadaatis ni qabanii. Uffata aadaatis ni qabanii. Akkasuma fuulis ni jira. Freezer biraati. Kunis deema biraati. Deema biraati laaqa garuu. Janjamiila daakamee jiru. Akkasii kunillee akka gartan kumbula uffata halkanii jechuudha. Loosiinis akkasuma jirti. All the seasonings. Uffanillee nasi ni jira. Kota bareeduutu jira. Uffanni biraati like babbareedaatu jira. Keessattuu kota fa'aa. Uffata fa'aa takka isin garsiisee anis waa fudhadhee deema. Akkasitti nu faana tura gaama.
Tuniin hundi akka jirtutti xaafii gosa xaafiiti. Tuniin waan dibatanii diddiqatanii. Barbaree bareedduudhaan fedha. Tana bareeddu. Hedduu bareeddu. Meeqa amma sun? Qarshii 20. Paawundi lama. Paawundi kiiloo takka isin. Kiiloo takka. Kiiloo takka. Taatee. Hulbatoo ni qabda. Hulbata achi keessa laalame. Ayya. Achi ni jira. Qajiirsan isa. Irratti nagarree numaan laalilla. Biyyaa dhufeeruma asumatti nannaqee haa. Akkasii. Achi jaaja. Ayya. Achi keessa si ilaalee yoo jiraatanii kaasee galuu. Taatee. Gargaraadha. Libaanadatti buufatta. Kun 15 kanaaf ayya. Kunuuga daawwattoota biyya akkuma gartan kunis diriyaadhaas gosa feetanii jira. Uffata aadaa alaabaa qabus ni jira diriyaanis. Akkasuma kunillee gosa hedduu jira. Dhuftanii keessa laallattanii kan isinitti tola fudhachuu dandeessanii jechuudha. Akkasuma kunis akka malee bareedaadha kan kanallee akkasuma kanaas hedduudha. Isin istoora dhuftanii waan hundaafuu laallattanii kan isinii ta'e keessaa filattanii fudhachuu dandeessanii. Meeshaa babbareedduutu jira. Dhuftanii kan isiniif ta'e waan isin hawwisiisaa fudhachuu dandeessanii. Istoorri kun magaalaa Ayiwaa keessatti argama. Istoora maqaan Oromiyaa Jeneraal Grocery Store jedhama. Achi dhuftanii waan isin barbaachisaa dhuftanii fudhachuu dandeessanii jechuudha. Akka dhuftanii waan isin barbaachisaa fudhattan abdiin qaba fuulduraaf inshaallah. Daawwattoota kiyya akkuma nagartan amma deebi'aatiin jira. Istoora keessa waan na barbaachisaa hunda fudhadheetiin deebi'aa jira. Aduu yoo laalan akkana namara faayattee ifti garuu qabbanti. Subhanallah. Ya mutanya aduntu, aduna kana iftutu nasiritin gijibin nasirinja. Amma kanin ogo makinata na kaysa bane jiruna kana damulo wallahi. If you guys keep supporting me, I'll give you content that you guys deserve. So you can support me by clicking the like button or subscribing and commenting down below of the video. You can support me by doing all of that, and there's nothing you lose. So and there's nothing you can get, but the thing you can get is like the good quality video that I uploaded for you guys. You know, that's what you get, and you get to see our life in this country. You know, so like I said, keep supporting me, guys.